lolli guddaan kaaba shaggar salaalee shawaa kibba lixaa aanaalee iddoo keessatti waboo fi mootummaa jidduutti gaggeeffamaa jiraachuun baramee jira. Lolli waraana bilisummaa Oromoo waboodhaa fi humnoota mootummaa gidduutti jalqabe akkuma ammaatee itti fufetti jira. Lixa shaggar Gincii dabalatee Midaaqanyii Abunaa Gindabiratii fi bakkoota hedduutti hidhattoonni mootummaatii fi waraanni bilisummaa Oromoo waboon lola meeshaalee gurguddoon dabaalame gaggeessaa jiraachuun kan himame. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon torbee darberraa jalqabee humnoota mootummaa haleellaa gubbatti banan ofirraa qolachuufis qophii xumureetiin jira kan jedhe. Lolli jiddu galeessa Oromiyaa dabalatee lixaa fi kibbaa akkasuma kaabattis gaggeeffamaa jiraachuun kan himame. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon ammoo lola guddaa lixa shaggar Gincii dabalatee Midaaqanyii Abunaa Gindabiratii fi bakkoota hedduutti gaggeeffamaa jiru. Humnoota mootummaa haleeluudhaan kisaaraa guddoo irraan ga'ee jiraachuu beeksisee jira. Akkasumas lolli guddaan ammoo Wallagga Baatti gaggeeffamaa jiraachuun kan himame. Lola Wallagga Baatti gaggeeffamaa jiruunis waraanni bilisummaa Oromoo waboon humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad barbadeessee akka jiru maddeen keessa waraanichaa ifoomsanii jiru. Wallagga Bahaa kaambii waraana mootummaa Qeelloo jiru gubbatti waraanni bilisummaa Oromoo waboon haleellaa gurguddoo raawwateen humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad isaanii fixee konkolaataa dabalatee hidhannoowwan garaagaraatii fi akkasuma galaa waraanaa booji'uudhaan dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiifis oolchee jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo kutaa Wallagga Bahaa kan beeksise. Lolli guddaan kibba Oromiyaattis gaggeeffamaa akka jiru himamee jira. Lolli waraana bilisummaa Oromoo waboodhaa fi humnoota mootummaa gidduutti jiddu galeessa biyyattiitti gaggeeffamaa jiru humnoota lamaan qofaa dhiiga dhangalaasaa kan jiru otoo hin taane dhiiga namoota nagaatis danuu dhangalaasaa jiraachuun himamee jira. Humnoonni waraana mootummaadhaa yeroo waraana bilisummaa Oromootiin caphanii duubatti deebi'an namoota nagaa danuttis ijaa yookaan aarii ba'aa jiraachuun kan himame. Isin miseensota waraana bilisummaa Oromoo ABO shaneetii fi akkasuma deeggartoota odeeffannoo laattuuf bakka isaan jiran beektan jechuudhaan namoota hedduu walitti qabuudhaan rashanaa jiraachuunis kan himame. Waraanni bilisummaa Oromoo waboonis ammoo gama isaatiin humnoota kanneen uummatarraa ittisuuf hin jira jechuudhaan kan beeksise. Lola yeroo ammaan tana gaggeessaa jiru kanaanis gandoota baadiyyaa danuu aanotaa fi akkasuma magaalota hedduu keessa barbadeessee baasaa jiraachuu kan beeksise. Lolli jabaatee humnoota lamaan gidduuttis akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboonis ammoo bakkoota kanaan dura gahee hin beeyne gahuudhaan jabaatee humna isaa mul'isus itti fufee jira. Amma baha Oromiyaatii fi akkasuma bakkoota hedduuttis lola yeroo garaagaraatti gaggeessaa jiruun injifannoo labsachaatuma jira. Haa ta'u malee lola guddaa yeroo ammaan tanaa kaaba shaggar salaalee shawaa kibba lixaa aanaalee hedduu keessatti gaggeeffamaa jiru kana gubbatti waraanni bilisummaa Oromoo waboon injifannoo gurguddoo gonfachaa jiraachuu beeksisus mootummaa waan jedhe hin qabu. Haa ta'u malee ammoo lolli hamaan gaggeeffamaa jiraachuus jiraattoonni naannichaa ragaa kan ba'an. Maddeen keessa waraanichaa akka jaanitti mootummaan Abiyyi Ahmad capha hamaas waraana bilisummaa Oromoo wabootiin caphaa jira jechuudhaan himanii jiru. Qabsoo karaa nagaa gaggeessuun akka hin danda'amne qondaaltonni olaanoon paartiilee Oromoo KFO'dhaa fi ABO mootummaan biyya keessatti ukkaamsee fi biyya ari'atee xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa akkasumas Koloneel Gammachuu Ayyaanaafan mirkaneessanii jiru. Haalli siyaasaa biyya Itoophiyaa karaa nagaan qabsaa'uudhaafis ta'e akka dhuunfaatti jiraachuudhaafis hin danda'amu. Akka dura taa'aa aanaa KFO'tti dubbachuun kiyya kun ammoo isa xumuraati jechuudhaan obbo Baqqalaa Garbaa paartii isaanii KFO gadhiisuuf murteessuu isaanii ifatti beeksisanii jiru. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad ammoo imala isaanii Ameerikaa booda gara biyyaa yeroo deebi'an buufata idil-addunyaa Boolee Finfinnee yeroo gaanitti ammoo biyya seenuudhaaf hayyama mootummaa akka hin qabne itti himamuudhaan Nisaan yookaan ammoo tajaajilli nageenya odeeffannoo biyyaalessaatiin
biyya abbaa isaa akka hin seenne ammoo itti murtaa'e deebuun kan saaxilame. Haalli qondaaltonni paartiilee siyaasaa Oromoodhaa yaaddeessaa akka ta'ee fi uummataa fi isaan adda fageessuudhaan mootummaan Abiyyi Ahmad dugdaa garaa gochuudhaan ammoo diigee jiraachuun ammaan tana ifatti baramee jira. Mootummaan Itoophiyaa namoota siyaasaa to'annoo jala oolchee ture gadhiisuudhaaf bulchiinsa isaatti ammoo yaaddoo akka hin taane mirkaneeffachuuf haalduree kaa'uu malas ammoo shakkiin jedhu dhagahamee kan ture ammaan tana ifatti mirkanaa'ee jira. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Obbo Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa yeroo mana hidhaarraa gadhiifamanitti hidhaarraa ba'uu booda yeroo dheeraadhaaf callisuun isaanii ammoo shakkii kanas bal'isee jira. Mootummaan Abiyyi namoonni kunneen aangoo isaaniitiif yaaddoo akka hin taanetti ammoo haalduree dhiyeessee fi Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaadhaa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee warri hidhaabee akka ammoo dhimma qabsoo fi mootummaa ce'umsaa uummatatti hin dubbanne akkasumas mootummaa Oromoo ijaaruudhaafis akka yaalle yoo yaalan ammoo rakkoo isaaniirra gahuuf itti gaafatamummaa matuma isaaniitiif akka fudhatan gochuudhaan gadhiisuun ammoo kan bira gahame oggaa ta'u biyya keessatti uummata walitti qabu hiriira waamuu walgahii gaggeessuudhaafis hayyama tokkollee akka hin qabne Abiyyi hubachiisuudhaan qabsoo karaa nagayaa isaan gaggeessanii Abiyyi mormanii fi mootummaa ce'umsaatee Oromiyaa ijaaruudhaaf ammoo isaan sochaan kamiifuu Abiyyi dhiifama akka hin qabne akeekkachiisuun balbala qabsoo karaa nagaa fi siyaasa hunduma itti cufuudhaan carraa lubbuun jiraachuu qofa laatee fi danuu isaanii ammoo biyya ari'uudhaan hedduu ammoo biyyuma keessatti dhimma qabsoo akka hin kaafne gochuudhaan warra akka Obbo Daawit Ibsaa, Profeesar Mararaa Guddina namoota Abiyyi gara aangootti fidan ammoo kanneen akka Lammaa Magarsaa fi Tayyibaa Hassan dabalachuudhaan hedduu isaanii afaan qabachiisee dhimma qabsoo karaa nagayaa paartiilee siyaasaa Oromoo gabaa dhorgachuudhaan ammoo lafee laagaa danqarte itti tahee akka paartiileen Oromoo karaa nagaan qabsaawan keessaa ba'aniifis ammoo Jawaar Mohammad, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Baqqalaa Garbaa fi kanneen biroo dhiibbaa irratti uumuudhaan Abiyyi olaantummaa gonfachuusaa ifatti mul'isee jira. Abiyyi Ahmad qaama mootummaa ta'anii namoota siyaasaa isaan gaggeessan dura dhaabbatu ammoo tooftaan ofirraa fageessa jedhamee hamatama. Haa ta'u malee muummee Abiyyi ammoo sanuma mirkaneessuudhaan warra TPLF waggaa 30 biyyattii gaggeessaa tures afaan qabachiisuudhaan taphaan ala godhee paartiilee siyaasaa Oromoo qabsoo karaa nagaatii fi hidhannoodhaan waggoota dheeraadhaaf mootummoota Itoophiyaa dhufaa darbaa mormaa turan gurguddoo ABO fi KFO hidda isaanii ciruudhaan namoota gameeyyii hidhuudhaan kaan ammoo doorsisaan waajjira isaanii diiguudhaan warra akka Jawaarii fi Baqqalaa biyyaa baasuudhaan Daawit Ibsaatii fi ammoo Mararaa Guddina afaan qabachiisuudhaan Abiyyi dirree siyaasaa Itoophiyaa dhiphisuudhaan ofiin waamaa jiru. Kuni ammoo ifatti yeroo ammaan tanaa kan mul'ate ergaa itti aanaan durataa paartii KFO haalli Itoophiyaan keessa jirtuu fi ammoo sochii yeroo ammaan tanaa qabsoo karaa nagaatis gaggeessuutee gama kaaniin ammoo akka dhuunfaatti illee jiraachuudhaaf kan mijjatu miti yaaddeessaadha jedhanii dubbatanii fi paartii isaanii KFO gadhiisuuf akka jiran ifatti ammoo beeksisanii booddee kun kan mul'ate oggaa ta'u xiinxalaan siyaasaa Obbo Jawaar Mohammadis yaadni isaaniitii fi haalli isaan gubbaa jiran kan Baqqalaa Garbaarraa adda kan taane yeroo ammaan tana keessa beektoonni kan himan paartiileen jajjaboon lamaan Oromoodhaa kan paartii mootummaa biyyattii gaggeessaa jiru Biltsiginnaa morkochaa turan KFOdhaa fi ABO'n yeroo kanattis hojiin ala tahanii jiru. Paartiileen kunneen lamaan karaa nagaatiin hiree uummata Oromoo murteessuu dabalatee gama biraatiin ammoo mirga uummata biyyattiidhaa kabachiisuudhaaf akka sochaan ammoo kan himan yeroo kanatti sochii tokkollee gochuus akka hin dandeenye beekamee jira. Muummee Abiyyi Ahmad paartiilee Oromoo lameen kanneen dabalatee paartiilee jajjabootaan kan biyyattii kan saba biraa ammoo isaan morman marayyuu diiguudhaan hunduma isaaniitu facaasee kan ammoo dhaaba isaanii bakka bu'u qofa ammoo saboota hundarraa yookaan naannolee hundarraa ijaaruudhaan biyyattii ofuma isaatiin gaggeessaa jira. Warra Amaaraa dabalatee TPLFis paartiilee isaanii danuu kan morkottootaa fi akkasuma gama kaaniin kan TPLF dabalatee daaraa bubbeen fuute gochuudhaan hojiin ala godhee warra isa morman karaa nagaatiin kamiifuu ammoo dhiifamaa kan qabne Abiyyi Ahmad erga ifatti beeksisuu jalqabeetis bubbulee jira.
ammaan tana ammoo guutumattuu kaafoo dabalatee ABOdhaa fi paartiileen Oromoo kan biroo kan mootummaa keessan jirre mootummaa mormaa jiran hundi isaaniitu diigamuun isaaniitis ifatti mul'atee jira. Kun ammoo ummata Oromootiif oduu hamtuu ta'e yeroo dhagahamaa jiru kanattis ummanni keenya Oromoodha qaama isa bakka bu'uu fi gama biraatiin karaa qabsoo nagaasti ammoo karaa hidhannootiin isaaf mormu kamuu cinas dhaabbachuu qaba jechuudhaan hayyoonni Oromoodha biyya keessaa fi alas ergaa jajjabduu dabarsaa jiru.